Ashamaa harka fuunee hordoftoota Meesii Arsiituu bakka jirtetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kan biyya keessas kan biyya alaas jirtan hunduma keessaniifiyyuu. Egaa har'as viidiyoo birootiin walitti deebineetii jira. Viidiyoon kiyyaa guyyaa har'aa walaloo jaalalaa isa jedhudha. Akka jaalatan abdiin qabaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Warroonni maatii koo taatan laayik sheer naaf godha. Akkasuma immoo warroonni maatii koo hin ta'in gara koo maatii kootitti dabalamaan isiniin jedha. Jaalala akka hojjan isin gaafadha. Walaloo jaalalaa. Fagaadhu sin deemne ani keessa keen jira. Naaf caaltee argamtee dhiira hundaa oli. Ammas jiraadhu onnee koo keessa buli. Sin jaaladhan jedhee anuu sin jibbine jaalala siif qabu. Anuu sin noosine natti cimeen malee dhugseesi jaalachuun yaada garaa kootii si waliin dubbachuun. Atis naa hubadhu maana diddaa jaalala hin qabdu maaliif na sobdaa? Waa'ee jaalala kee har'a siifan hima. Si argee hin oliin baay'ee natti cimaan yeroo nyaadhus yeroo dhugus yaadan kan baasee buusu. Jaalala kee argisiisaa keessa koo seentee dhukkubaaf yaaddoon koo. Jaalala naaf wallaaltee kan kee maal jedhu jechuu naaf hin dhufu. Fedhii kee dhugadhee anu tasa hin quufu. Hafuura kee naa kennitee hafuura koo fudhachaa jaalala dhugaa keenya sitti hima jedheen akkan si jaaladhu. Jaalala dhugaaf akkan si dheebodhu akka ati taate qoree mana duraa waanan si beeku sammuu koo nan amansiisa. Ati garuu hin yaaddu sin jaaladha jettaa yeroon sitti siqee obbolummaa seetee jaalalli kaan hin qabu ofiin hin qoosini. Jaalala utuu hin beekin kan keessa seenanii siif takkittii koo ishee onnee koo jaalatte. Sitti machuu yaaddee haala ishee sodaatte maal jedheen siif himaa akkamitti hubattaa yoon sin jaaladha jedheen. Amma nan murteeffadhaa yookiin sumanni isaa obbolummaan sobaa maaf asi gowwoomsaa yookiin sitti himaa akkan siin nyaatamee jaalala dhugaan akkan liqimfamee garuu naa beeki jalaa miidhamee jaalala koo dhoksee miidhamaa ta'eera. Egaa hordoftoota koo walaloon koo gabaabduudha. Kana fakkaata. Yeroo biroo akka hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagaan naaf turaan isinan jedha. Akkasumas irra deebiidhaan warroonni maatii koo hin ta'in maatii naaf ta'a. Warroonni maatii koo taatan immoo laayik sheer gochuun yaada keessan koomentii irratti naaf kenna. Yoon dogongoras qabaadhe akkan sirreeffadhu. Akkasumas warroonni maatii koo hin ta'in